sosoo dadhabdee dhugaa yeroo raati ayni jiraachuun saanatti deemamaa jiraatu naa himame eessatti argama embeete naaf himaa. Bakkayyuu barooda dharri baasa baase hayni eessa jira meema fichaliise waaqatti yadduu dhugamaa fi ustaa addunyaa gubbaarra ati dhabamutti jirta. Addunyaa gubbatti sosoo dadhabdee dhugaa yeroo raati ayni jiraachuun saanatti deemamaa jiraatu naaf himame eessatti argama embeete naaf himaa. Kan cubbuu hordofuu rarraate irreensa kuufetee kifatee dhawwaaqee bokkisa. Kan haqa hordofuu hiree hirmaannisaa hidhaa fi uleedha du'a goonni isaa maaluma haalli kun meeqoradhaa keessa anaa galuu didee hayyoonni naaf ibsa. Addunyaa gubbatti sosoo dadhabdee dhugaa yeroo raati ayni jiraachuun saanatti deemamaa jiraatu naaf himame eessatti argama embeete naaf himaa. Addunyaa irranaa caasaa diriirfattee dhugamaan wayyinaa ni kallata malee hayni kufee nafuu jabaadhu gurmaa.
haawi amma guyyaan dhufu. Addunyaa gubbatti sosoobu dadhabde dhugaa yeroo raati ayni jiraachuun saanatti ta'ee mamaa jiraatu naaf himame eessatti argama hin beekne naaf hima. Qabeenyi diina keessa jiru mara yeroo har'aatana harka cubbuu jira. Qabeenyi diina keessa jiru mara yeroo har'aatana harka cubbuu jira. Sanchuufa bobbaase dharri addunyaarra namni cubbuu galuuf wal dorgommii jira. Dhugaan biyya baatee sodaa daraa bakaa goytaa dirmadhuuf meeme suma mootiin hakaa. Baase addunyaa gubbatti sosoobu dadhabde dhugaa yeroo raati ayni jiraachuun saanatti ta'ee mamaa jiraatu naaf himame eessatti argama.